Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu waa'ee keessumaa gaaffiiwwan yeroo baay'ee keessan na gaafatamanii fi gaaffiiwwan karaa bilbilaas ta'e karaa inboxii nagaan keessaa tokko qaama saalaa dhiiraa akkamiin guddisu akkasumas immoo akkuma beekamu weebsaayitii garaagaraa irratti feesbuukii garaagaraa irratti illee jeeliin akkasii qoricha akkasii qaama saalaa dhiiraa baay'ee guddisa kanaaf fayyadamaa qarshii amma kanaa jedhamee yeroo weebsaayitii garaagaraa irratti beeksifamu argaa jira jechuudha. Even namoonni baay'een keessaa na erganii yeroo isaatti suuraa kiyyallee fayyadamanii beeksisan argeen ture. Mee dhimma kana irratti qorannoowwan garaagaraa akkasumas immoo gama fayyaatiin ni danda'ama. Qorichi yookiin lilmeen yookiin dibatni yookiin immoo akkasumas immoo gama yaalaatiin qaama saalaa dhiiraa guddisuu ni danda'ama. Kan jedhu hanga xumuraatti kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uu isin jenna kan isin wajjin jiru an Dr. Naafiyaad Geetuuti hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa ammallee affeerraa keenya. Qaamni saalaa dhiiraa akkuma beekamu qaama wal hormaataatiif akkasumas immoo qaama ittiin gammaduudhaaf keessumaati abbaan manaa fi haati manaa tokko wal qunnamtii saalaa isaa miira isaa ittiin gammadan dhiirri tokko kan ittiin enjoy godhu keessaa tokkodha. Akkasumas immoo wal hormaata baay'een keenya kan baay'annee wal horree irra geenye karaa sanaatiin jechuudha. Gama biraatiin immoo wantoota xuraa'aa gara alaatti dhabamsiisuu keessatti kaleen keenya calalee gara alaatti immoo xuraa'aa ta'an gama funcaaniin dhabamsiisuu keessatti gahee guddaa qabaata jechuudha. Egaa namoonni baay'een dhiironni baay'een keessumaa miliyoona hedduudhaan kan lakkaa'aman namoonni hedduun dhiironni baay'een qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhanii yeroo isaatti kompileen godhan jira jechuudha. Mee qaamni saalaa dhiiraa dhuguma xiqqaadha. Yoo xiqqaate immoo akkamitti jaaluun danda'ama? Xiqqinaaf guddina isaa immoo akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu kanaan dura viidiyoo jedheen ture ammas irra deebiin haayilaayitii isaa isiniif dubbadha jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif kaasuuf yaale dhiironni baay'een karaa keessaanis ta'e bilbilaan namoonni nu gaafatan keessaa gaaffii isaan nu gaafatan baay'een isaa dhimma kana irratti kan hundaa'e qaama saalaa dhiiraa akkamiin guddisuu dandeenya. Qoricha kana yookiin immoo jeelii keessumaa taayitaanik jeel kan jedhamu baay'inaan yeroo ammaa kan gurguramaa jiru jechuudha. Waan akkasii qaama saalaa guddisa jedhame dhugumadha jettanii baay'een keessan na gaafataniiti jechuudha. Akkuma jenne saayiziin qaama dhiiraa kamiin nama kamitti iyyuu garaagara jechuudha. Dhiira tokkorraa dhiira kan biraatti gargarii konistaantii miti garuu average wanti jedhamu jira. Average jechuun giddugaleessaan fakkeenyaaf kan namoota baay'ee walitti qabamee erga giddugaleessaa kan bu'u jechuudha. Yoo ilaalle giddugaleessaan inchii 5.2 yookiin immoo seentimeetira 13.2 dheerinni isaa yoo ka'u jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa yoo ka'u dheerinni isaa fakkeenyaaf qaama saalaa dhiiraa yoo ta'e dheerinni isaa safaramee kana giddugaleessaa jechuudha. Kana jechuun yaa isaa gadis jiraachuu danda'a garuu averageedhaan yoo ilaalle akkas ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee qaamni saalaa dhiiraa tokko xiqqaadha kan jennu yookiin baay'ee xiqqaadha kan jennu akkuma kanaan dura dubbadhee seentimeetira 7.5 gadi yookiin immoo inchii 2.9 gadi yoo ta'edha. Kuni micropenis jenna afaan Ingiliffaatiin yookiin afaan fayyaatiin jechuudha. Keessiin kun baay'ee reeriidha. Namoota parsantii tokko gadi kana jechuun 0.14 waan akkasiiti. Namoota 100 keessaa nama tokko irratti waan kan argamu jechuudha. Kan argamudha jechuudha. Nama tokko gadi jechuudha. Namoota 1,000 keessaa nama 10 gadi irratti kan argamudha baay'inaani. Egaa dhuguma qaamni saalaa dhiiraa yeroo baay'ee namooti baay'een kan isin dhibu qorannoon tokko gaggeeffamee ture. Qorannoo namoota heterosexual yookiin immoo namoota dhiiraaf dhalaa waliin wal qunnamtii saalaa godhanitti qorannoon gaggeeffame tokko akka ibsutti keessumaa dhiirota 50,000 abbaa manaa fi haadha manaa 50,000 irratti kan gaggeeffame akka agarsiisutti dhiironni kana keessaatii parsantii 55 hubadhaa 50,000 keessaatii parsantii 55 walakkaa olii qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhanii amanu jedha. Qaamni saalaa kiyyaa xiqqaadha jedhanii yeroo isaatti amananii baay'ee dhiphatan argina jedha. Kanneen keessaa haadha manaa isaanii yookiin immoo hiriyoota isaanii ta'uu danda'a. Hin gaafataman namoota qaamni saalaa isaanii xiqqaadha jedhaman kanneen jechuudha. Namooti kunniin fakkeenyaaf nama 100 keessaa nama 55 qaamni kiyya xiqqaadha jedhanii kan kompileen godhanii kan isin dhufu haati manaan isaanii yookiin hiriyyaan isaanii keessa parsantiin 85 ol yookiin nama 100 keessa 85 ol itti gammadoodha qaama isaanii kanatti. Baay'ee itti gammadan qaamni saalaa dhiiraa isaanii kanatti itti gammadanii waliin enjoy godhu waliin wal qunnamtii saalaa godhu jechuudha. Asirraa wanti hubannu keessumaati yeroo ammaa kana erga pornograafii yookiin immoo erga viidiyoon saal qunnamtii garaagaraa fakkeenyaaf erga dhufee namoonni baay'een isa ilaalanii
qaamni kiyya xiqqaadha jedhu compare godhanii jechuudha. Baay'een isaa zoomiidhaan ta'uu danda'a yookiin immoo namoota baay'ee keessaa filatamanii deemuu danda'u jechuudha. Warri viidiyoo saalqunnamtii kanarra jiru jechuudha. Namoonni baay'een namoota yookiin immoo dargaggoonnis ta'ee dhiironni baay'een kana ilaalanii qaamni saalaa kiyya baay'ee xiqqaadha yeroo isaan jedhanii dubbatan argina jechuudha. Kanaaf baay'een isaa kana wajjin kan wal qabatedha. Saayikoloojikaaliidha. Fakkeenyaaf hiriyyaa isaanii dormii keessaa barataa ta'an yookiin immoo hiriyoota isaanii wajjin taphatan ilaalanii qaamni isaanii kan isaanii ga'u yoo dide kan koo xiqqaadha jedhu garuu reyaalitiin jiru garuu maallaa qaamni saalaa dhiiraa tokko yeroo koo saayiziin isaa jalqaba kan hin jedhe kanaa gadi yoo ta'e kan xiqqaadha jennu jechuudha. More of psychological wajjin wal qabata jechuudha. Namoonni baay'een isaanii rakkina xiinsammuuti. Keesiin tokko jira. Small penis anxiety kan jennu kana jechuun qaama dhiphina sammuu qaamni saalaa kee xiqqaadha. Kuni body dysmorphic disorder wantoota jedhaman kanneen immoo yookiin immoo rakkoo ilaalcha namummaa isaanii qaama isaanii irratti qaban namoonni baay'een kan gadi bu'aa ta'an jiru. Fakkeenyaaf funyaan koo baay'ee guddaadha kan jedhan namoonni baay'een jiru. Kan gurri koo baay'ee guddaadha funyaan koo xiqqaate jedhanii yeroo hundaa kan dhiphatanii waa'ee isaa guyyaatti sa'a tokko ol kan yaadan jechuudha. Akkuma kanaa namoonni baay'een jiru. Psychologically qaamni isaanii fayyaadha. Xiqqaa miti guddaadha garuu kan biraa walii wal bira qaban yookiin haati manaa koo natti gammaduu dhiisuu dandeessi namni maal naan jedha yookiin immoo walqunnamtii saalaan gammachiisuu hin danda'u dhiisuu hin danda'ani guyyaatti yaadaa oolu jechuudha waa'ee kana dhiphachaa oolu even amma sadarkaa of ajjeesuutti kan gaanillee jiru jechuudha. Namoonni baay'een isaanii kanneen namarraa of baasanii of jibbanii saayikoloojikaalii baay'ee miidhaman dhiironni baay'een isaanii jiru jechuudha. Kan isin dhuguu keesiin kun anallee na qunname nama baay'ee jechuudha. Nama sadan arfan tokko bilbilaanis ta'ee qaamaan qunnamanii turan. Yommuu ilaallu qaamni saalaa isaa noormaaliidha. Garuu immoo xiqqaadhaati manaan koo yookiin immoo hiriyyaan koo gara fuulduraatti gaa'ela yoo dhaabbadne rakkisuu danda'a itti gammaduu dhiisuu dandeessi. Kana beeluu amma kana kan koo amma kana jedhee yeroo isaatti dubbatan jira jechuudha. Kanaaf immoo psychological jennee kanaasuun sababa kanaaf jechuudha. Kuni rakkoo salphaa miti baay'isuu. Rakkoon kuni yaaliin isaa akkuma yaaliin isaa maali kan jennu yeroo baay'ee namoonni baay'een qaamni kee xiqqaadha. Yaalii yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaalii yookiin qoricha naaf kenni yookiin lilmee naaf kenni jedhanii kan dhufanii jiru jechuudha. Kun rakkina fayyaa xiinsammuu wajjin kan wal qabatedha. Jechuudha. Wantoonni garaagaraa jiru jechuudha. Egaa akkuma sirriitti muudhaaf yaale yaaliin garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf amma qaamni saalaa dhiiraa baay'ee xiqqaa ta'e ni jira. Micropenis kan jennu jechuudha. Akkuma jennee seentimeetira 7.5 gadi yoo ta'e yommuu ka'u kuni namoota muraasa irratti baay'ee xiqqaa kan ta'e jira. Warri kuni yaaliin garaagaraa ni jiru. Yaaliiwwan jiran baay'een isaanii amma kanatti effective ta'uu baatanis yookiin immoo 100% effective miti. Complication yookiin immoo dhiibbaan isaan erga yaaliin baqaqsanii yaaluu godhame yookiin yaalii garaagaraa godhame booda dhufu garaagaraa jiru jechuudha. Egaa wantoonni garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf yaaliin garaagaraa kennaman jiru. Fakkeenyaaf akkuma jennee yaaliiwwan kunniin surgical non surgical yookiin immoo karaa yaalii baqaqsanii yaaluu hin taanee fi karaa yaalii baqaqsanii yaaluu wantoonni jedhaman jiru jechuudha. Wantoonni garaagaraa yerootti baay'inaan approve ta'uu dhaabatanis side effect isaanii baay'ee hacaalu malee amma kanas immoo qaama saalaa dhiiraa guddisa jedhamee kan hin yaadamne baay'een isaanii jechuudha. Gabaarra jiru baay'ee fakkeenyaaf ammoo wantoonni garaagaraa fakkeenyaaf extender kan jennu yookiin immoo tractionii kan qaama saalaa dhiiraa keessa galchanii kan gootatu jira yeroodhaaf saayitii 6-8 kan tursu jira wantoonni kunniin jiru baay'inaan hin dabalani baay'ee side effect isaanii caalaa amma kanas immoo namoonni baay'inaan fayyadamanii baay'een isaanii akka isaan ittiin gammannedha kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun qaama saalaa dhiiraa kan gootatu jira akka tractionii kan ta'uun jira vacuumiinis jira kan biraan immoo qaama saalaa dhiiraa keessatti wantoonni inject ta'an jiru fat cell fakkeenyaaf naannoo garaagaraa fat cell yookiin immoo hyaluronic acid injection kan jedhamu illee jira. Wantoonni kunniin baay'inaan tarii baay'een keessan afaan meedikaalaa kan hubachuu waan hin dandeenyeef kan sirinjiidhaan seelonni kunniin keessatti naqamanii seelonni kun kan guutanii stretch godhan amma tokko jiraachuu danda'u. Garuu amma kanatti effective miti jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti maal jechuun barbaade karaa biraatiin yoo ilaalle immoo surgical treatment kan jennu jira jechuudha. Qaama saalaa dhiiraa akkuma qaamni saalaa dhiiraa maashaa akka maashaa of keessaa qaba. Maashaa toodhaa baasii corpora cavernosa corpusculosis kan jedhu as keessa jira jechuudha. Wanti kunniin maal as keessa iddoon dhiigaa jiru liigaamantiin yookiin immoo ribuunii kan lafeetti jira. Yeroo baay'ee sarjeriin tokko jiru suspensory ligament incision kan jennu sarjeriin tokko jiru kanneen kutanii akka inni qaamni saalaa suni freedomiidhaan akka inni dheeratu gochuun hin danda'ama jedha. Garuu
xiqqoo erection yookiin immoo baay'ee rakkisuu danda'a yeroo wal quunnamtii saalaas rakkisuu danda'a jechuudha. Baay'een isaanii fakkeenyaaf traction kan jenne kanneen vaakuumii keessa galchanii deeman suni rakkoo garaagaraa fakkeenya rakkoo adoodduu yookiin immoo madaa yookiin waan biraa geessisuu danda'a jechuudha achirratti. Kanaaf baay'ee effektiivii miti jechuudha baay'een isaanii. Garuu namoota baay'een isaanii rakkoo kanneen qaban yookiin immoo qaamni saala isaanii baay'ee xiqqaa ta'e yookiin immoo maayikiroopiinis kan jenne yaaliin kun jira. Yaaliin kun ni godhama. 100% effektiivii ta'uu dhaabatus immoo komplikeeshinii garaagaraa yookiin immoo miidhaa garaagaraa qabaatus yaaliin isaa jira jechuudha. Garuu namni tokko keessumaa yeroo dhiirotaaf ergaan dabarsuu barbaadu qaamni saalaa kiyyaa xiqqaadha jettanii rakkina namaa keessa of hin galchina. Ilaalamaa saayiziin isaa ilaalamee saayiziin isaa normaal ta'e jennaan wantoota garaagaraa fayyadamuun hin barbaachisu. Kan hiriyaa keessanii wajjin kompeer gootanii yoo akkas ta'e ati manaan kun hin jaallattu yoo akkas ta'e hiriyyaan kun hin jaallattu kan jedhu hin barbaachisu jechuudha. Kan biraa dibanni tokko jira. Fakkeenyaaf amma Titanic Gel yookiin wantoonni garaagaraas jiraachuu danda'u kan dhimma kanarratti keessumaati gama miidiyaa hawaasummaatti farfamaa jiru. Qaama saalaa keessan baay'ee kan isiniif guddisu akkasitiin kan dibattan kunoo gabaarra olee gatii madaalaan kan jedhan baay'een isaanii jiru. Tariitii qaama saalaa kakaasuu danda'a yookiin immoo erekshinii isaa yookiin immoo ka'uu isaa dabaluu danda'a. Malee saayizii irratti amma kana wanta dabalu hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf amma fakkeenyaaf amma saayiziin isaa yeroo qo'anii gochuu danda'a amma tokko kakaasuu danda'a yookiin immoo jabina isaa jabeessuu danda'a. Garuu immoo qaama saalaa keessan isinii guddisee amma kanaa godha kan jedhu baay'een isaa gabaa maarkeettiitti kontirool gochuudhaaf namoota baay'ee ofitti fudhachuudhaaf namoonni kan fayyadaman baay'een isaanii jiru jechuudha. Qaama saalaa keessan jabeessuudhaaf yookiin immoo yeroo quunnamtii saalaa qaamni keessan akka jabaatuuf sochii garaagaraa gochuu dandeessu. Kanaaf viidiyoo irratti hojjedheera gara fuulduraattis ilaaluu dandeessu. Bal'inaan immoo odeeffannoo bal'aa kanatti isiniif kennuu danda'a. Fakkeenyaaf wantoonni garaagaraa fakkeenyaaf kan qaama saalaa dhiiraa xiqqeessan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf tokko ulfaatinni qaama garmalee yookiin obeesitii namni tokko yommuu furdachaa deemu qaamni saalaa xiqqoo shiriinki ta'aa deeme gara keessaatti. Kanaaf ulfaatina qaama garmalee yoo ta'e ulfaatina qaama borcii hir'isuun baay'ee gaariidha. Inni kan biraa immoo dhibeewwan garaagaraa Peyronie's disease kan jennu dhibeen qaama saalaa dhiiraa infected godhe yookiin immoo fakkeenyaaf amma achi keessatti madaan jajjabaatee kuufamee qaama saalaa kan walitti butu even hanga % 50 saayizii isaa kan hir'isu jira jechuudha. Kuni qaama saalaa dhiiraa distorti godhaa hin jallisaa ofii walitti harkisaa qaama isaa hin xiqqeessa jechuudha. Wantoota jajjabaa arguu dandeessu yommuu qaqqabdanii wantoonni kunniin stretchability isaa yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa akka inni stretch hin taane yookiin immoo akka inni hin guddanne akkasumas immoo dhukkubbiillee itti fiduu danda'a akka inni kottoonfatus gochuu danda'a jechuudha. Rakkinni kunniin yaaliin garaagaraa kan kennaman jiru. Fakkeenyaaf akkuma jennee extender yookiin immoo stretchable tractioniin suni amma tokko dabaluu danda'a. Garuu sa'aatii 6-8 qaama saalaa dhiiraa sochoosu jechuun baay'ee ulfaataadha. Yaaliin garaagaraa jira. Yaaliin mana yaalaatti kennamu jira waan ta'eef rakkina akkasii yoo qabaattanii mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun gaariidha. Malee fakkeenyaaf ammoo wantoonni garaagaraa kanneen miidiyaa hawaasummaarraa dubbataman kanneen baay'inaan jedhaman baay'een isaanii wanta dhugaa wajjin wal qabate miti baay'een isaa jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti wantoonni garaagaraa qaama saalaa amma kana guddisaa yookiin naachuraalii baay'ee guddisa jettanii isin eegna. Inni guddaan immoo saayikooloojikaaliidha. Dhiibbaa xiinsammuuti. Kanaaf yaalii baqaqsanii yaaluu qofa osoo hin taane namoonni baay'een isaanii yaalii xiinsammuu barbaadu. Namoonni dhugaa dubbachuudha namoonni dhimma kanaan dipirees taatan jirtu baay'een keessan dhiironni baay'een jiru. Namoota hedduutu gaafata waan ta'eef dhimma kanas namoota baay'eetu gaafata waan ta'eef akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaallee namoota qaamni saalaa kiyyaa xiqqaadha jedhanii yaadan dubartoonni yookiin immoo haati manoon isaanii yookiin hiriyoonni isaanii maal jedhanii gahaa akka ta'e parsantii 85 ol gahaa akka ta'e akka dubbatan asirratti arginee jira jechuudha baay'een keenya. Kanaaf more wanti kuni saayikooloojikaalii rakkoo xiinsammuu wajjin wal qabatedha malee rakkoo actually qaamni saalaas akkas ta'e miti jechuudha. Gabaabadhumatti wantoota haala qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee guddina isaa saayiziin isaa akkam akka ta'e yaaliiwwan tokko tokko keessumaatti kan qaama saalaa dhiiraa baay'ee xiqqaa ta'aniif jiran maal akka ta'e bal'inaan kaasnee haasa'uudhaa baannus haayilaayitiin isaa kana fakkaata. Gabaabadhumatti wantoonni dubbataman miidiyaa hawaasummaarra jedhaman baay'een isaanii dhugaarraa kan fagaatanidha. Namoonni baay'een keessan inni dhiphatinaa yookiin immoo pornoogiraafii viidiyoo garaagaraa ilaaltanii yookiin immoo kan hiriyaa keessanii ilaaltanii haala kanaan rakkoo xiinsammuu hamaa keessa akka hin galle kan jedhu ergaa poolisii dabarsuu barbaada. Baay'een keessan hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyadamaa.